Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya oduun isinitti himaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin magaalaa Shaashamannee keessatti qaamoleen uffata poolisii uffatanii namoota nagaa butanii qarshii miliyoona 1 hanga 10 akka gaafachaa jiran dhagahame. Dhimma kanarratti obbo Jawaar Mohammadis waan jedhe qaba kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo gamtaan Awurooppaa Itoophiyaan walitti bu'insa uumamaa jiru irraa akka bayyanattuuf dabalatee sagantaalee misoomaa jahaaf kan oolu birrii biliyoona 32 deeggarsaan kenne. Dhimma kanas kan dhageessan ta'a. Oduu keenya kan xumuraatiin ammoo saffisni baabura Itiyoo Jibuutii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 irraa gara kiiloomeetira 60tti ol guddachuun isaa beekame. Dhaabbatichi uummataafis ergaawwan of eeggannoo dabarseera. Bal'isee kanaan isinitti himu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota Burqaaduu. Kun chaanaalii Burqaaduuti. Burqaaduu irratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaa gara bal'ina oduutti tan darba. Magaalaa Shaashamannee keessatti qaamoleen uffata poolisii uffatanii namoota nagaa butuudhaan qarshii miliyoona 1 hanga miliyoona 10 akka gaafachaa jiran dhagahame. Obbo Jawaar Mohammadis namoota dhuunfaa Shaashamannee keessatti butamanii qarshii kanfaluudhaan isaan harkaa ba'an dubbisuu isaa beekse. Yaada obbo Jawaar Mohammadis akka ittaanuttan isiniif dhiyeessa. Hokkora Shaashamannee keessatti namoota ukkaanfamanii maallaqa kanfalanii ba'an keessaa 6 bilbilaan argadheera kan jedhe obbo Jawaar Mohammad namoonni kun birrii miliyoona 1 hanga miliyoona 10 gaafatamanii maatii fi ollaan walitti baasee kaffalee akka gadi lakkisiise natti himan jechuudhaanis dubbate. Abbootii qabeenyaa magaalattii keessaa kan butame takka doorsifamee maallaqa hin kaffallee sin jiru jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad beekseera. Miidhamtoonni kunneen akka jedhanitti warri butu sun gariin yuunifoormii poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa, muraasni ammoo siivilii uffatanii paatrooliin mana dhaqanii sakatta'anii fuudhu. Achuma Shaashamannee Nageellee Arsii yookiin immoo magaalaa hawaasaa geessuun mana dhuunfaa keessatti itti cufanii tursiisanii erga kaffaltiin raawwatee booda gadi lakkisu jechuudhaanis barreesse. Obbo Jawaar Mohammad waan kana qulqulleeffachuufis hooggansa nageenya godina Arsii lixaa fi Shaashamannee akka dubbises beekse. Hooggantoonni kunis yaada Jawaariif kennaniin saamtotatu maqaa qaama nageenyaan kana raawwate isaan jedhanii sodaa uumame tasgabbeessuufis uummata mariisanii akka turan dubbataniiru. Oduu keenyatti aanuun saffisni baabura Itiyoo Jibuutii sa'aatii tokkotti kiiloomeetirii 37 ture gara kiiloomeetirii 60tti ol guddate. Tajaajilli geejjibaa baabura Itiyoo Jibuutii saffisni baabura sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture gara kiiloomeetirii 60tti ol waan guddateef hawaasni of eeggannoo akka taasisu dhaame. Waldaan Aksiyoonaa daandii baabura Itiyoo Jibuutii faanaa dijitaalitti akka ibsetti tajaajilli geejjibaa baabura Itiyoo Jibuutii tibbana lakkoofsi imala guyyaatti taasisuun 2 gara 3tti ol guddiseera jechuusaas beekse. Saffisni baabura kanaa sa'aatii tokkotti kiiloomeetirii 37 irraa gara kiiloomeetira 60tti ol guddachuusaas akeekeera. Saffisni baabura kanaa dabaluu isaatiin hawaasni daballii saffisaa taasifame hubachuu dhabuun balaadhaaf saaxilamaa akka jirus eerameera. Kanaafuu jiraattonni naannawaa sarara baaburaa Itiyoo Jibuutii jiran saffisni baabura kanaa kan duraan ture irraa dabaluu hubachuun of eeggannoo akka taasisan waldichi hubachiiseera. Waldaan Aksiyoonaa baabura Itiyoo Jibuutii kaffaltii beenyaa kanaan dura yeroo balaan qaqqabu kennamaa ture dhaabuu isaas beeksiseera. Oduu keenya xumuraatiin gamtaan Awurooppaa yuuroo miliyoona 240 sagantaalee misoomaa jahaaf oolu Itoophiyaaf deeggarsaan kenne. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaan walitti bu'insa uumamaa jiru irraa akka bayyanattuuf dabalatee sagantaalee misoomaa jahaaf kan oolu yuuroo miliyoona 240 yookiin immoo birrii biliyoona 32 deeggarsaan kenne. Waliigaltee deeggarsichaa ministeera maallaqaa Itoophiyaa Ahimad Shidee fi Itoophiyaatti bakka bu'aa gamtichaa Ambaasaadar Soofii Imaasbargar mallatteessaniiru. Deeggarsichi yeroo Itoophiyaan fooyya'insa diinagdee hojiirra oolchaa jirtutti raawwatamuun isaa akka gaariitti ilaalamu ministeerichi dubbataniiru. Ambaasaadar Soofiin gama isaaniin deeggarsichi biyyoota miseensa gamtichaa irraa kan argame ta'uu kaasanii misooma diinagdee Itoophiyaaf kan oolu ta'us hubachiisaniiru. Akkasumas dhaabbilee dimokiraasii jabeessuu, adeemsa haqa ce'umsaa deeggaruu, sirna koorniyaa fi walqixxummaa hawaasummaa dagaagsuuf kan oolu ta'us ibsaniiru. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kan haga ammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan.